Magaalaan Finfinnee laggeewwan hedduu ishee keessa qaxxaamuran qabaattus waggoottan dheeraaf laggeen ishee kunneen madda rakkoo malee madda galii fi fayyaa hawaasa magaalichaaf ta'anii hin beekani. Keessattuu balfawwan naannoo laggeeniitti gatamanii fi dhangala'aan dhaabbilee adda addaarraa gadi lakkifaman yeroo gannaatti dhukkuboota garaagaraaf lammiilee saaxilaa turaniiru. Yeroo har'aa garuu hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalittii misoomsuun akka maqaa ishee miidhagduu taasisuuf eegaleen kun hundi seenaa ta'ee jira. AMN+ sagaleen dhalootaas hawaasni magaalaa Finfinnee qarqara lagaa waggoota dheeraaf jiraataa turan laggeewwan madda dhibee ta'anii turan akkamiin duubatti deebi'ee yaadata jedhee gaaffii hawaasa magaalichaaf dhiyeesseen jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Lamaayyoo Tafarraa naannoo qarqara laga Riqicha Raas Mokonnin waggoottan 70 dura kaasanii akka beekan dubbachuun naannichi keessattuu yeroo gannaa balfa adda addaa qarqara lagichaatti gatamuun foolii badaan kan beekamu ta'uu fi bira darbuuf kan namatti ulfaatu ta'uu akkasiin yaadatu. ይህን ሰፈር ሳቀው ከ70 ዓመት በፊት ነው። ናannoo kana kanan beeku waggoottan 70 dura laga qarqara Riqicha Raas Mokonnin jechuu kooti. Waggoottan dheeraaf bakki kun bakka balfitti gatamu bineeldota du'aan bakka itti gatan ture. Dhugaa dubbachuuf bakka madda dhibeewwan adda addaa ture. Keessattuu fooliin badaanas ture yeroo gannaatti dhibeewwan adda addaaf nama saaxila turan. Akkuma obbo Lamaayyoon ibsanitti jiraattotni magaalaa Finfinnee AMN+ fi yaada isaanii qoodan biroonis bakki har'a akkasiin miidhagee soorata qalbii fijaatee duraan madda dhukkubaa akka ture itti dabaluun dhugoomsan. ከዚህ በፊት የቆሻሻ ማጠራቀሚያ kana dura bakka balfitti gatamu bakka fincaanitti finca'amu ture. Kunneen hundi dhaqanii lagichatti yeroo makaman fooliin badaa as jiru nama as jiraatu qofa osoo hin taane asiin yoo dabarte dhibeef saaxilamtee galta turte. Laayinum yaasxalaal እንኳን ባፍንጫ ሸቶ ijaan ilaaluufuyyuu namatti hin tolu ture. Funyaanitti fooliin badaan naannichaas seenuun dhibee fi saaxiluu isaa dhiisiti. Namoonni naannoo kana jiraatanis ta'e kanneen biroo balfa adda addaa asumatti gataa asumaa waliin jiraatu turani. Kun immoo dhibee adda addaatiif nama saaxila ture. Hospitaala yaadannoo Raas Dastaa Daamxootti itti gaafatamaan kutaa yaala deddeebii Dr. Zarihuun Caalaa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin misooma koriidarii fi qarqara laggeenii misoomsuu osoo hin eegalamin dura balfi dhaabbilee adda addaa keessaa bahuun gara laggeen magaalittiitti makamanii fi balfi adda addaa qarqara laggeeniitti gataman madda dhibee ta'aa akka turan dheeranii magaalittii miidhagsuuf hojiileen hojjetaman keessattuu yeroo gannaa dhibee hawaasni magaalichaatti rakkatu hambisuu keessatti gahee olaanaa akka bahatee dubbataniiru. Akka magaalaa Finfinneetti koriidarii akkas wanta akkana bareedu kana karaa Bwaambaa karaa bishaan sarara bishaanii fi sarara mana fincaanii gargar baasanii deemsisuun faayidaa hedduu qabu. Dhukkuboonni hargansuu kan akka asmaa kan wantoonni alerjii adda addaatiin dhukkuboonni hargansuu kan jedhaman sababa alerjii adda addaatiin kan dhufan jiru. Isaaniif nama saaxila. Faayidaa bareedina ijaa qofa otoo hin taane karaa fayyaatiin qaroominas ni agarsiisa. Obbo Lamaayyoo Tafarraa dabalatee jiraattonni magaalaa Finfinnee hojii bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalittii miidhagsuuf qarqara lageenii misoomsuuf hojjetee naannicha madda dhibee ta'urraa gara madda boqonnaa sammuu fi bashannanaatti jijjiiruu bira darbee hawaasa keessatti aadaan naannoo fi qulqulleessuu akka gabbatu taasisuun jijjiirama qabatamaa agarsiiseera jedhan. በዚህ መንገድ ታልፋለሽ እንዴ ሽታው ሲያሳልፋል fooliin badaa as jiru yoomsi dabarsa amma garuu waaqaaf mootummaaf galanni ta'u kun hundi hafee jira. Ilaalcha hawaasaas jijjiiramee jira. Bakka kanatti balfa gatuu miti ilaaluuf iyyuu si marara. Miidhagina qofa osoo hin taane bakka qilleensa qulqulluu itti argamu ta'ee jira. ሰው ራሱ አውቆ ወረቀት እንኳን አይጥልም። Namnammaaf baree karaa irratti waraqaa yoo hin gatu balfa dhiisiiti. Kutannoo bulchiinsi magaalaa Finfinnee magaalaa qulqulleessuuf fudhate hordofee ilaalchi namootaa balfa dhabamsiisuu irratti qaban gabbachaa dhufeera. Kun immoo magaalittii magaalaa qilleensa qulqulluu qabdu taasisuun dhibee adda addaaf akka hin saaxilamne nu taasisaa jira. በበሽታው ምትክ በዚህ ጋር ስናልፍ ጥሩ አየር እየማገ qooda dhibeedhaaf saaxilamu har'a yeroo asiin darbinu qilleensa gaarii argachaa asiin darbina. Kuni jijjiirama guddaadha. Dhugaa dubbachuuf sadarkaan magaalaan keenya yeroo ammaa irra jirtu kan durii wal bira qabne yoo ilaallu fardaaf lafa.